namni mimmaan ijoollee shamarran biyya Arabaa biyya Dubaay irra dhibe jira ana jedhee dhufaa dhufu amma ilaala. Mubee biidiyoo wayii agarsiisa yeroo tokko warroota waa tokko soba jedhanu hiriyoonni isaallee akka waa dhadhaman obboleessu anamma lunnaan mucaa koota jagoo tura dhufa. Eshi dubbadhu Mubee. Sodaataa ta'een ilmoo koo guddifachuu barbaada. Namni biyya kana keessaa utuu footoon isaa fidame na nyaatee na nyaanne jedhamu hin jiru. An sodaattu ta'een ilmoo koo guddifadhe biyya kana keessatti. Okay, waa hiriyoonni isaa akka waa arganuu fi Mubee dhiifama naa godhii biidiyoo wayii agarsiisa booda walitti qabee dubbadha waan ta'eef hiriyoonni tarii Dubaatti wal jajjabeessuu dandeessu nuti ejjennoo guddaa qabnaa sodaas hin qabnu haqa falminaa haqa naarrabsuu akka dhuunfaatti ani isinii dhiiseera abbaan feete naarrabsuu dandeessu. Tokkuma wal jabeessuu miti. Amma mucaan kun miidhameera yoo jettanii abdiin sun na waama. jechuun hiriyoota isaa waa agarsiisa al tokko Mubee koo hiriyoota isaa waa agarsiisa jechuun namoonni soba jedhan waa wayin agarsiisaafan viidiyoo sadiin gad lakkise waan ta'eef. Mucaan keenya kuni dhugaa dubbachuu mucaan keenya kuni mucaa Mubee Nizoo si argaa jiru tokkummaan. Nizoo kuni maallaqa jarri fa harkaa nyaatan Mubee. Fakkeenyaaf hin soba jedhan tokkoon soba jechuu danda'u. Intala kana 50,000 irraa ragaa qabatamaa risiitii waliin kan irraa fuudhame tokko jedhu. Okay, leelaas. Mucaa kana laal. Biyya irraa fidanii waan jedhu godha isas asittan fide interviewsii godha. Kunoo mucaa kana jechuudha. Mubee nama tokko miti jechuudha. Warri soba jettu ajjala yaate tokko soba yoo jette sadi gaafa sitti dhufu eenyuun soba jette. Higalee Mubee dhaggeeffadhu kanas. Dubaay kana maleen as dhufee jechuun erga dhufe baatii afurii viizaan ittiin dhufe viizitidha viizaa baatii lamaatii namni fides riskee yuuniitiitiif akkasuma qaama ishee abdeessu waa isaanii kanas durallee dubbadeen ture formaata argachuu hin dandeenye viizaa baatii lamaa kanaan hojii kaampaayina galchanii osoon kaansileeshinii kadhadhu viizaan baatii lamaa kun gaafa irraa dhumu kaampaayinilleen hojiirra na baasee hattaa mana isaanii deemee formaata argachuu hin dandeenye kanaaf wallahi hedduu takka rakkachaa jira. Isaan gaafan kana jedhuun. Oi Mubee ati waan beektu. Kuma ragaa ilaa yeroo waa dhiyeessitu ragaa waliin abbaa waliin ta'uu qaba. Jira kana alaatti miti daawwadee. Kun teessaan natti erge waa istaappiin naanaasee rakkoo yoo sobatee oo namni keenya kun isaa waliin ta'e sobnu. Dhaggeeffadhu. Fidi ragaa fidi. Mubee dhaggeeffadhu. Nam fide ragaa. Na wajjin dhufe. Dhaggeeffadhu. Mubee dhaggeeffadhu. Mubee dhaggeeffadhu. Hayyee dhaggeeffadhu Mubee. Yoo akka mucaa kanaan dhumne soba ragaa malee nama nuu. Nam fida ammatti bilbileen fida. Okay. Fidi. Sagalee atti Yaa tokko ayyarii tokko chaan dhumne. Obsi. Hayyee hintala tokkos nam fida ka jarri 50,000 irraa fuudhanii biloo kan ragaa walii nam fida sanas ragaa walii. Inni dhufa gurbaan hojii irra jira inni dhufa. Innuma Mubee. Abshir innuma. Jechuun fidaa. Jechuun Mubee maaliifansiin jedhe beektaa? Mubee kana maaliifansii kaase beektaa? Namoota waa soba jedhanu tokko yoo soba ta'e ishii tokko immoo akka mugoota ree waan jedhanu nafsiyyaa keessa eenyu godhan dhufanii mucaa. Dhaggeeffadhu. Namni nama zorramu ani inda'uun mana kee dhiisiiti mana habiibaattan dhiyeessaan. Mana nama 20,30 maaliifi sodaa jennaan immoo addii darajaa kanaan miti garuu namoota amma fakkeenyaaf jira miti. Mucaan kun natti mateera dhugaadha. Natti mateera. Miidiyaa irraa baasiitu hin ta'in tuma inni baasee hin baasuudhaan akkuma isinitti hime sodaattuu ta'in maaliif gaafa namni dhibbimee namni 50 immoo maal nattaratu maal laa gootan tokkoffaa sagalee haa taataniitu mirgi isaa kabajamu ittaniitu hin jenni. Mirga mootummaa Dubaay anaa jiraatu anaa duu bakka mootummaa Dubaay jara mirga koo kabachiisi tokko lammaffaan immoo amma wanaa keessichi dhaabbanne ijoollee keenya bakka hojiitii akka jarri baasaan sadaffaa immoo miitii godhadhate obsi. Keessanii ani waa'ee nama biyya kanaa irraan dubbadhu inaaffaadha jedhu inaaffaadha yookiin waa abdii Hussein gaafadheera gaafadheera. Mubee akka nama tokkootti Mubee akka nama tokkootti
mucaan kun miidhamaa moo miidhamaa miti jetta akka nama tokkoottati. Wallahi narra fedha. No jechuun no ila waa biraa dhiisi. Biyya irraa dhufee akka sanaan biyyatti deebi'e maallaqa kaffalatee dhufe laal. Akka sanaan immoo akkuma sanaan immoo biyyatti harka qullaa deebi'e. Inni fide asham jechuun ni dide sin beeku jedheen naatun maalii na taadha kee akkana godhee jedhe. Mucaan kun utuma badiin qabaanne birrii ofirkaa kennamee jajjabeeffama moo mube bakka itti gatama badiin jira moo jiru mucaan miidhamaa moo miidhamaa miti. Ana maa gaafata. Maa sodaate mubeen maa sodaate malee waan rabbii arraba keerra kaa'e maa kun mucaan miidhamaa moo miidhamaa miti hin jedhe mubee. Wallaahi nama sodaadhu. Wallaahi nama sodaadhu. Garuu as keessa taa'ee waa'ee ijoollee Dubaay dubbachuu seera na dhorgaa tokkuma. Seera na dhorgaa waa'ee ijoollee Dubaay dubbachuu hin danda'an. Nama Dubaay. Mucicha naa galchaa ijoollee immoo diitaraa. Mucicha naa galchaa deebisaa. Eeyyama baafatanii jiru. Sinii galee eeyyama nama baafatee mootummaadhaa gibira gabbaraa jiru tokko sodaachuu mitiif tokkummaa. Anas sin barsiiseef narraa bartanii hattuu saaxiluu. Hattuu saaxiluu narraa bartanii. Namni yoo qabaate miidiyaan irra ba'ee. Kun dhugaadha. Kun dhugaadha. Hattuu saaxilee amma biyya kana keessatti namoota nan ilaadhiisi. Kun dhugaadha. Maali kan jala okay. Namoota boos arbaab ajbaab jedhamee gaardiidhaan deemu wayitti lakkaawa. Hattoota jiru. Warra kanaa mul'ata irraa mubee. Mubee mul'ata viidiyoo irraa mubee. Arbaab. Isiitti mul'ata irraa jiru. Jinni jedhamu faayiliin jira akka tiree keeruufi an arbaab isin jedhu albaab isin jedhu. Maaliif warra gad deebisee irra taa'aa ture. Biyya kana keessatti immoo waa'ee nama biyya kanaa naalabu shaklaq dhageessee warra mubee waan sitti hima. Mana kana simbilooka mana kooti simbilooka. Dhageessee afaan kooti waa bulchuu. Kalbi ibn al-kalb. Maal gootee guddisaa malee mubee. Ani koo nama miiliyoonotaan birrii shamarranii deebisiisaa ture. Gaafan kaayiroo jiru gaafan mirga qabu. Biyya kanatti immoo. Mubee waan asitti mu dhagaye Mubaarak. Mubee. Dhagaan jira bareessu. Maana dhaggeeffatta bayi deebii al tokko bayi deebii. Mul'atu. Yeroo tokko carraa mul'ataa jirtu. Bayi deebii mubee bayi deebii mee bayitii deebii. Maaliif hin barsiisee irratti lafa dhiittuu yemma. Nuna qabsitaa rakkoon qabu bari rakkoon qabu bayi deebii. Yeroo tokko carraa kenne tokkummaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeen jechuudha laan dhugaan dubbadha jechuudha. Waa tokko mubeen raayis abdiin raayis waaqimii wayin qabu mubeen afaan isaatiin jechuudha ol deebisi mubee. Abdii kana nama baay'een natti matee jira jedhee nu biratti dubbatee ture. Hakkiin hakkii dhalaa jama. Dhugaan dhugaadha. Dhugaa waa tokko wanti dos kan jiru. Isa birrii 50,000 tamma itti moo jechuudha. Isa birrii 50,000 kunoo godinyaa isaa wajjin hin jira maayirii wajjin. Na dhaggeeffatu. Inni dhugaadha dha maayirii jechuudha. Waan dhugaarra dhaabbanne haasofna. Mubeen dhagaye tokkom. Rakkoon keessa wal sodaattu beeku. Godinyaa keenya ta'e amma yeroo ammaa kana tokkoffaa wanti badee jiru maal ni beektaa? Namni miskiinni miidhamaanii godinyaan isaa nama feemesii ta'e jennaan namni sun miidhamee hafeera. Inni kun immoo hin danda'amu. Ana abdiirraa amma qiimii hin qabu Mubaarik irraa qiimii hin qabu. Mubaarik guyyaa 20 fuuldura abdii ijoollee baay'een natti matanii jiran jedhee dubbataa ture. Irraa gabbee guyyaa tokko hin dubbanne. Abdiinis ijoolleen miidhaman kunis Mubaarikii obbolaadha. Amma Mubaarik kanaa godinyaadhaan beekalaa kunuun. Garuu immoo waan inni dubbataa ture jechuudha. Ijoollee kana namarraa himate nam tokko lamarraa dhufee dubbatee abdii gaafateera. Hin gaafan. Ana abdii akka mataa kootiitti jechuudha kun abdii yoo jala jiraataa jiraate dhaggeeffachuu danda'an. Birrii ijoollee gaafataan ture akka nam tokkotti akka godinyaatti jechuudha. Birrii jaraa kana deebisee jedhe. Sagaleen kun kollafa jira. Yeroo isaa wajjin hin jiru. Mubii ol galchaa gaayis. Godinyaa taattuu iyyuu immoo deemee hime birrii ijoollee kana maqaan isaallee gaarii miti. Maqaa isaa. Maal jettee biroo maal jettee Khalid? Eenyu mucicha naa galchaa akka maal taate mucichi qo'aan tokko. Khalid maal jettee kaati? Waa'ee ijoolleen abdii sitti machuu kana dura nutti himtee turteetti. Ayyee. Ijoolleen himataa turanii natti jette. Ayyee. Namni tokko gaafa miidhamaa ta'u dhimma irraa dubbachuuf dhiisuu mirga qabda yoo barbaaddan dubbattaa yoo barbaadde. Lakkii dubbachuu mirga qabu namni tokko waa'ee nama dubbachuu mirga qabu keetaa namni tokko. Mirga keeti dubbachuuniif dhiisuun garuu immoo akka namni. Anas dabalatee. Namni tokko. Akka namni immoo sitti mataa ture nutti. Inni kana jaallu eenyuunni? Maana Maahir. Maahir. Maal jechuudha Maahir? Namni tokko waa'ee nama dubbachuu mirga qabu keessa taa'e. Akkam.
Istiidhu godhu qama. Oo. Doorsisaadhaan ni kun isaa boosa asaasa O sarra jiru. Oromoo ejjadoo waa sirkaa bukkee jiraate yoo jiraate akkuma siree sitti mana koo baneen dubbadhaabanii namni maa ejjadoo irraa waa qabdanu kottaa kasii godhatti maddaa. Mube, okay, thank you. doorsisaa Mube, mube. namni waan nama godhu jiru. Wanni nuti dubbataa jiru, wanni isin hubachuu qabdanu dhaggeeffadhaa. Erga maayira kana jedhe uummatatti rakaaseera wallaahi maayir miidha keessa galchee No, uummatatti wal rakaaseera. Dhumateera. hubataa deemu. Wal hubataa deemu. Akka jimmaatti waa sin gaafa. Khalid dhaggeeffadhu. Khalid. Khalid waan asirraa inni dubbatti ati. Gaaffiina gaafatteef qoy tokkummaan nu sabale. Gaaffiina gaafatteef galatoomi. Gaafadheera ani abdii. Waa'ee mucaa kanaatu gaafadhee maahira amma si bira taa'ee haasa'u kana ilaa mucaan kun dhibbanatti dawwala. Hidheen mana rifeensaa keessatti naziiroo kanaa fi maahirii wal nagganaa nyaanee gaafadhume. Inni gaafateera dhaqee. Silkiidha walirra ciqqee waan hin godhabe abdii Hussein maahir mana rifeensaa Khalidootti ilaa mucaan kun abdii himata rabbii jedhi waan ta'e furii jedhee sitti kennanamu sitti kenne maahir dhaggeeffadhaa. Bitichi kun bitichi isa kam koo inni gaafa sana natti Ija gaafa mana rifeensaa keessattuu hin jirutti dawwallaan kunooti mucaan kun abdii himata jedhee si agganaa nyeemoo sin agganaa nyaana. Na ganaa nyaatee garuu mucaan sun Maal gootee meeme maal gootee akka maahiritti. isa kana inni Isa kana godha. obboleessa kana inni gaafa sana Eeyyee. okay maa isanitti himta garuu ani mubeelaa dhagaye ani akkuma nama siin dhagaye maqaa nama tokko wayii maaraatti keessaa maqaa nama tokko hundaa'u. Dhugaadha jechikee maa sodaattuu naan jira jira Akka saabisi harka isin dubbattu. sodaattuu ilmoo gootii ma sodaattuu. Ho sodaataadha biyya kana keessatti. Akka sadarkaa Jarri mogeessa. eenyutu sii galche birrii? Obboleettii kiyya naa galchite. Naa galchitee na jara kaffalee jarri mogeessanii bakka hin tirinchaa beektaadhaan bakka kaampaanii sana beektaa naan jedhan. Jedhee achuma ijoollee gurbaa amma isinitti maal dhufana gurbaa sammaa kanatu lookeeshinii naa ergennaa gaafachuu dandeessu gurbaa kanatu lookeeshinii jarri naa ergennaa lookeeshinii taatiin dhaqanii balbalatti nagatanii obsita ammoo dhageetan shaantaadhuma gongo bira manuma kaampaanii sana dhaqee ciise jarri kaampaanii eenyuun si fide malee maaltu si fide deemi malee abdii akkana naan jedhaaru ishee obsitaadhaa dhuftee na fuuchuu dhuftee ati mokottu na fuudhee nan kadhe bakka kadhee dhufa inni dhufa maaliif naan jetti warri isaa jechuudha inni dhufa karaa jira addee kanaa deeme maal jetti malee fuudhee guyyaa lama na bulche achuma ana Amaduutti dawwaladhe Amaduu darraa kottu na fuudhee jedhe ani akkana darraa ijoollee wajjin jiraadhaan jedhe akkana inni kireeffadhee ijoollee wajjin nama mana wajjin maalii wajjin bubbula iddeen si kaa'uun qabu naan jedhe abdiin uummattiin sii dawwalaa naan jedhe achuma ana abdiitti naa dawwalee naan abdiin kadhatamee jiru wallaahi kadhamee mee Amaduun wallaa galchaa Amaduun ofii naa cinqee ofiin naa dhufe abdiin achumaan dhufe na abdii bakka argeen dhufe na bucuu jedhe oliin baasaan jedhe naa Amaduudhaan oliin baasinii jarri kanaan bulu jireenya jiraatti jedhe jireenya jiraa keessan dhaabate ishi bakkaan jedheen ishi bakka dhufan rakkoon qabu jedheen ani biddeen jedha kun isatti simeera mubaarik kanaanis ati isaa goddanyaadha himachuun barbaadu jedheen abdiin dhufe naa godhu gidee lama fara beeku lama fara abdiin intarneetii dawwale mubaarikiin arraa akkana dhukkubaan jedha akkana arraa abdiin akka radhuun jedheen abdii siifan garadha arraa siifan garadha isheettiin sii manaan jedhe mana mataa jira dhuguma mana mataa jira gurbaa sanaan wal naa ganaan jechuudha gurbaa mataa murgumaatiin bakka ittiin sii himaa ani immoo waan akkanaa keessan galuu hin hojjedhu sii waan itti gargaaruus hin danda'u waan naan jedhe. Mubaarak. Gochaa barreessaa jirtan isaatii kooppi linkii godha. Kooppi linkii godha ijoollee taaptaa kooppi godha hundi keessanuu taapti godha. Anti gargaaruu hin danda'u siree dallaa nama marattattanii deemtanuu naan jedhe. Achuma inni namatti madduuf dhabee baran utuma bakkee dhaabadhe algaas hin beeku bakka tokkos hin beeku abdii irraa ishii lookeeshinii ijoollee kan buufde mana isaa filabeetii naqe irraa gadi bahee na fuudhin jedheen mana isaa tol galuu baqa akkanaan utuu inni jibbuu waliin galuu jedheen irraa gadi bahee na fuudhin barri irraa irra hin jira bara gadi bahee irraa na fuudhin jedheen xatti na jalaa warra isaatti dawwala akka xatti na jalaa ishii gadi bahee na fuudhin nu feeraan jedheen fuudhee utuma inni utuma kadhu gurbaan inni ollaa isaatii mana hojii kan hojii hojjetantu jiru kan inni ollaa baasaa maleedha. Kan hojii hojjetantu jiru. Inni gadi bahee achuma na fuudhee algaa naa qabe. Tun abdii kadhadhu jechuudha. Ijoolleedhaa wajjin dhaqee algaa naa qabee algaa kireeffadhee jiraadha ture. Tan algaa kireeffadhee jiraadhu abdiin dhufee jechuudha.
Abshir. Kadee deebi'ee ofii kan gootiyan. Kan illee kalli walii namni birrii aan nama galcha kalli walii birrii bashanii dhaqee na galche kalli walii aan kan torbee keessa kan lama sadii keessa hojii argatanii kan karaa tarbii dhaabatanii hojii galan hojii kan birrii harkaa fuudhee hojii dhaqee hojiin si galche. Abbiidhuma sirkaa fuudhee kalli walii kanaa 500 dabalee. Wallahi ragaan qaba kunoo nama dallaalicha kunoo kan harkaa fuudhee kunoo isinii ban baasa sagalee isaa isinii hirkaan birrii bashanii kaffaltu naan jedhanii ishee maqaa hojiin malee ta'uu qabamuu kan gorree katamaa keessa taa'ee qabamuu kan gorree hojii gadi rakkachuu kan gorree algaan bulaa jira waan ta'eef kaffalee dhaqee galee lama taanee jechuudha sagalee kunoo sagan dallaalichaas isin ergaan.